rasaasni kaayiroo kun Dubaayin burkuteesse jaarsaaf jaartii wal shakkisiise hiriyaaf hiriyaa wal shakkisiise jettanii jidduu seentan qayi masqaliin miidhamtoota fi mooraa abdabee karabbashame tasgabbeessuuf deemtan galatooma ulfaadhaa itti aansun immootu abbaa Abdallaa isin dogoggoruu jecha sirreeffadha jechumaa fi sodda isinillee waan ofii miti. Haati faaxee birriin isii lolchiisaan jiru. Birrii lolchiisaan jiru. Osoo amaara wajji achi deemteetti ni shaaworii amaarri gizee lama galchite garaa jaalaatti garaan isin danda'u halkan tokkolee cagattutti hidhanii hooma guyyaa lama halkan lama shaaworii seentee fiddu kun 500 xiqqaadha doolaaruma 2800 guddaa miti jechuudha. Isinii galee dhugaa dhabde haati faaxee birriin dhabne jaran. Ila nama yoo dhaabu heddan dhugaan dhaaba. Haati faaxee birrii miti dhugaa dhabde kanaafi namni dhugaa dhabe dhugaan nama gubdi. Amma egaa warri Dubaay birrilleen kenninu dhugalleen kenninu jedhe waraanallee ofirraa qolataan hin jiranii qaxaqqaxamanii hunduu shintimeetima keessa fiiga. Dullee garaan nu dadhabe haadha faaxee tiyya obboleettii tiyya qaaliif gaarii. Ummata kana akka gowwaa ari'aan ooliniif jala kushiina fi shintimeetitti saabatanii akkanumatti rabbi duniyaa guddoo sitti haa kennu dhugaan ta'e tana booda si jalaan badini akkanumatti ummata 8,000 kanarratti irraa dhaabadhu dhiisifi. Sigalee bakka kanarra maal goota kuuniin booya kuuniin gururi'a sigalee ilma dhiiraa imimmaan booyuu caala sodaan kana caale maaltu jira bada lubbu. Akkanumatti yoo irrumaa dhaabadhu ati birriin dhabde dhugaa dhabde ifaajje dhabde akkanumatti ummatuma 8,000 si jira taa'eetiin kana jedhiitumaan dhaabi yoo dhaabde ima dhaabi malee birrillee namarraan fudhatin walaa abbaa Abdallaa ta'i walaa walis si guuranii sumunii takka namarraan fudhatini yoo kenne kammaan gaafa duraa waadaa sii seene warri yookiin immoo jaarsummaa sitti dhufe dallaalummaa sitti dhufe haa kafalu yoo iyyarri mootuun qabaanne akkanumatti dhiisi rabbumaa jedhi dhiisii fi obbo ijoolleen miidhamtee bannaati akkatti booyanii gasti kaan eekaan baratanii dhumteef ijoolleen dhiisi bannaati garaa nu nyaatanii obboleewwan kennaa fixxee namni nyaata wal shakke jaarsaaf jaartuu garagara bulte jedhanii kun halkan sadiin kana namni wal hojii bulaan jiru warri Dubaay guutuu shibbiroofte namni wal dammaqaa jira. Noo jedha warri koomentii warri girgirii barbaadu immoo akkanumatti dhugaa dhabdee dhaabi lubbu wallaahi. No barsanii miti bar amma maaltu jabeta asli dhaggeeffadhu. Nasri mataan isaa amareen gaddaa aanaa ulee darbadhee ulee an darbadhee afoo buute keessaan bilbilee bar nasrii hiyyaan jedheen hooyyee naan jedhe. Haadha faaxee ani gatii si yaadadhuuf jecha dubbadhu dhabee naan jennaani ani narrifadhe beettee. Ani gisema dubbiin sun afaanii darbadhe malee yeroo darbadhe hin beeku. Ni beekta asli keessa kiyyaani hammeenya nama kamiif hin qabu. Wallaahi isuma kanallee amma ofii kiyyaa hagana dha'uu jaalladha hagana dha'e malee namni biroo osoo hagana dha'e yoo tana mana kana keessa fiigaan. Maamman Nuuri makana? Maamman Nuuri makana jechuudha. Osoo namni biraa hagana dha'e wallaahi mana kana keessa fiiga. Tana tubbiin tana qawween. Wallahi maal jennaan hamma fedhellee yoo ta'e keessi kiyya nan danda'u nama kiyya sii galee nama kooti jechuudha yoo hadhanni badaallee hammaataa haganaallee kanallee ta'e maatiin biyyaa maatii waliin nyaatan maatii waliin dhugan nama faazariin kan koo hadhanaa bilbilee wallahi aga abbeerota isaa maatii isaa akkas soddaa isaa wal beekan sirritti wal beekan maatiin ani ganduma isaatu maatiitu hadhanatti hime malee ani hin beeku ganda jechuun eessa akka inni ta'e. Ani beeku yoo ani si jammar jechuudha ittuma naasa walmaa naasofna malee. Gatii kana ta'eefi ani dhugaayyuu yoo naa kennitanii dhugaa qabdaa keessa galillee naan jettan an keessa gala hashiroo fi gurguratu. Maqaan isaa kabade kun anaa 500 dhabde tana caala. Maqaan isaa kabade kun jechuudha. Anaa 500 dhabde kana caala. Sinigale kuma 500 illee ka fide ummatuma kana waliin dhabiyaan warruma dana faarsuuf warruma dana arrabsu kana waliin dhabe warruma magootitti tenna jabdu tenna timuddi jedhu kanaa fi ofuma waliin dhabe jechuudha kuma 500 kana illee waan kophaa kiyya dhabe miti sinigale isin ma waliin dhabe isin matu fooloo godhe
Isamatu taap godhe isanuma waliin dhabe'an sini gade isaan osoo dandeettii ana caalaa qabaatanii fidanii kuma 500 kuma miliyoona 3 gannaqanii dhufanii narraan bitatan anatu qabeenya qabaa yoo barsila ana qabeenyaati barsila akka ada qabeenyaati na kabajuu qabanii jiru ada qabeenyaati ummata kana harkaa qaba waan ta'eef namni ummata harkaa qabuuf namni mallaqa harkaa qabu garagara an ummata harkaa qaba isaan ammoo jechuudha mallaqa harkaa qaban gatii kana ta'eef namni isuma kana iyyuu wanno jedhu ani wani natti dhagayamee wani natti ulfaatee jiraate amma nasrii makana wani haga mana qorqoraa jiru laal jadi wani na jechisiisaa jirtu jechuudha na duuba dhaabatee jechuudha sheetanni guddaan jadi naan jedhaa jiru Mama Nur kilmata kanatti hin dubbanne ta'uu laseeneetiin san dubbate malee afaanatti ofii qabatee jedhise amma nasriin deengadda asirratti illee asii dhiise dhiifama jedhee asii gabbu'e jedhan asii bu'e argaa jirtan isinooyyuu karaa jiraatiin illee walii bilbilee walii naasofne naannoo sa'aat akka akkas walii naasofne ankiyya sii galcha jennaan kan keen barbaadu jedhe ankiyyaayuu sii galcha dhiisi dubbii kana jennaan an kan keen barbaadu jedhe wanni ati naa galchituuf hin jiru nasriidha okay jedhee dhiifama naa godhi sitti balleessee jira obboleessa kiyya jedheeni dhiifama gaafanne addaan galle sii galee amma maali wannummaan guungumee dadhabeeyyuu nasriidha jedhan argite wannummaan guungumee dadhabaniiyyuu lafarrattuuyyuu nasriidha jedhan Baiklah, gari dia nasri. Abo Please, hindayin. Ayo miti no jechuun jannoo arraba miti dhaggeeffadha gorsi jechuun kammaan amma hujii qaba an jedheetiin dideyyuu haa hujiillee qabaatu haa hujiillee qabaachuu baatu namnummaa nama lafarrattuyyuu isiin dhiifama gaafachuu qabdi jedheetiin ummata keessa gungumaa achi keessa deemuu nama silkiin itti haasa'utti illee gabbaatee dhiifama haa gaafatu. Hin jenne naan jedhe jecha sanaan hadha gaafadheennaan. Walakin isa jedhan sinii galee. Inni jenne naan jedhe ammoo. Dhiifama gara isaatiin balleessee dhiifama gaafadhu silaa dhiifama jedheeni. An obboleessa kiyya dhiifama yoo qaluun barbaachise sii qala jedheeni yoo naquun barbaachise sii naqa jedheeni. Akkasumattuyyuu. Bara akkasitti illee isa dhufee naa Amma bakka ana sitti ma dhaggeeffadhu. Mee asli rabbumaa jedhi badiin kiyya bakka kanatti hin jiru bara. Anamma xiinxala kiyyarraa waan kana hubadheerraa sitti bar. Mee aachaadha naan jedhe bar. Aachaa ta'aa naan jedhe. Allee jasa mee. Xiinqallatu jira. Itti maali mannee bar geeyime san uyyuu anin. Maali jennaan tokkoffaa ani takkaa gadaa leenca kennuu hin argine. Isaa takkaa giiftii bitee asirratti kennuu hin argine bar. Isinii galee giiftii bitee isaa asirratti kennuu hin argine. Kanaafuu geemiyyuu itti ni manne ani. Ofuma ofii. Mai wal jaalatan waan si jaalatu wajjana janaadha san amma joonirraa. Amma kana dhaggeeffadhu haadha faadhe. Gadaani miskiin. Ijoolleen isa marsaniitiin hin jiranii si galee miti. Waan nyaannaa garaa ofii qalsiraa ofii irraa bilcheeffatu malee dubbirraa isa dheeganii maalirraa isa dheegan si galee miti. Kana waan ta'eef amma mucaan namuma dhaba balaa kana jalqabarraa kaasee fide wallaahi. Osoo akkuma gaafa duraa biizinasa kee beeksifadhu jedhaniin gaafa guyyaan dhume guyyaan ga'e waan gaafa sawwaadaa ta'e ofirraa galchanii nama diduu miti mucaan. Ani gaafa kaan na hin gadda wallaahi akkasuma hin jedhe. Ani wama kana quban qabu hin dagadhe ijoolleen na yaadachiifne jedhanii saalfadhe jechuudha. Kanaafi warri amma asirratti chuu jedhanii akka nama isa deeggaruu godhanii maal jedhaniitiniin ijoollee walitti buusan. Asirra ol bahee hiriyoonni isaa seera jira maalidha nutti hima seeraan itti deemna minaamin jedhan si galee miti. Ummata miira keessa galchaniyyuu si galee miti. Kanaafi nama hiriyyaa dhugaa hin qabu Dubaa hin keessaa gadaan si galee miti. Kophaa jira si galee. Kanaafi amma kenni hin kenninii kanallee warruma isa marsee taa'utu dhiifama si gaafachuu qabdi. Maal ta'uu qabdi ati yoo dhiifama gaafattillee obboleessa geeti wanni sirraa bu'u hin jiru. Kanaafi amma ati dhugaa ta'e rabbi haa galchu birriin turillee homaasi hin gootu anuu fixe gaa'e bakka guyyaa sadii wal jala itti deebite dhiisi bakka dhiisi. Warra jala kana noo jedhu na arrabsu maal jedhu kana laalini rabbuma keeti jedhi yoo miidhamtellee dhiisi yoo miite rabbi si haa dhiisu ima dhiisi bakka kanaas. Ambar kisaran ke bubar. Angkol tuh harga tayar. Asli difama takkatti asli wanni guddooni haga ammaa nu dubbanne fi haadha faate illee keessa wanni itti dubbanne guddooni mallaqa barbaadu miti akka amma abbaaf dallaa jedhee mallaqa isii kennamtu san illee miti.
wanni guddoon hagammaanu iyyaa turree fi isallee barbaannee dhiyeessuuf yaalle jara kana garaa fayyaa walii godhu barbaanne dhugamaan dhugaadhaan dhugaan eessa jirti eessa badde maaliif badde dhugaan maa badde waan jedhu san barbaanne malee dubbii mallaqaatii miti dubbiin geemii amma taphannaan agarsiisan mallaqni sunillee guddattee argamtee la kawaa namaa gootullee miti isaallee haftee kawaa isaallee gootuu miti garuu dhugaan maaliif milixe dhugaa kana akkamitti jara tana waliif fayyaa goonaadha ammallee barbaadaa jiru inni dhiyaateetiin lakki isisi balleesse lakki isitu si balleesse hagattii tana yoo jara sarre inumaayyuu gastii kana gubbaayyuu dhufee lakki tana namiite tanaaf dhoorkadhe lakki isin namiidhe saniif dhoorkadhe hagattiisa yoo jedhamtee jara kana garaa fayyaa walii godhan hagattiisan isinlee nama mallaqa kiyya naa kennitu malee garaa fayyaa siin qabu jedhullee miti dubbii mallaqaatii miti dhugaa saniif barbaannee dhugaa sanaaf isallee battalaa dhabne waan jedhu xixiqqoo isii nama wanni jedha kanaaf atasli galatoomi anaati faatee osoo akkasitti ilaaltee beektaa yeroo tokko namni kun beektaa hanqina namni hin qaba bakka itti hanqina qabu qaba ilmi namaa kun beeki bar guutuu miti ilmi namaa kun hundi isaa guutuu miti namni akkasumatti yoo ilaalte haadha faatee aslillee jalaa mucucaatini namallee jalaa mucucaatini maltumee akkasuma laala. Namichi dayyuu sama jala mucucaatani jala anuma